Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jennetti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna oduu biyya keessattii fi kan biyya alaa isin biraan ga'uuf qabannee dhufnee jirra wajjin turuudhaan itti boharaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheeti yeroo dabru oduun jalqaba. Godaansi seeraan alaa itti fufee jira. Lammiileen hedduun biyyarraa baqataa jiru. Naannoo Affaaritti godaantonni seeraan alaa 8,000 ol to'annaa jala oolu naannichi beeksisee jira. Dabalata isaa qabna. Dorgommii mo'ataa Addis Taalent Show tokkoffaa ba'uudhaan badhaasa Sikkeet Awaard kan jedhamu injifatuudhaan dorgomtuu Hayat Ramadaan birrii miliyoona 2 badhaafamtee jirti. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenya. Oduun itti aanu waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaa kaffaltiin hojii idileen alaa yookaan immoo DUT kan jedhamu ogeeyyii fayyaatiif haala qajeelfamaatiin akka kaffalamu gaafatee jira. Dabalata isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaattiin waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhu qabannee jirra isin biraan geenya. Oduu biyya alaatiin Minisootaatti miseensi seera kabachiisa imaltoota fi gumurukaa yookaan immoo ICE dubartii tokko irratti haleellaa rasaasaan raawwateen lubbuu isii galaafatee jira. Haleellaa irratti raawwatuun dubartii kana ajjeesuun hawaasa dallansiisee jira. Minisootaatti hawaasni daandiirratti ba'uudhaan gochicha balaaleffatuun sagalee dhageessisaa jira. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira. Guutuu odeeffannoo kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu walduraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Naannoo Affaaritti godaantonni seeraan alaa 8,000 ta'an to'annaa jala ooluu naannichi beeksisee jira. Lammiilee biyyattiitiif carraa argaman hundatti fayyadamuun biyyaa ba'uun filannoo isaaniif tahee jira. Bara kana immoo lammiileen biyyattiirraa baqataa jiran lakkoofsan akkaan dabalaa jiraachuu dhaabbileen garaagaraa ibsaa turanii jiru. Daandiin biyyarraa itti ba'uuf akka filannootti yookaan akka carraatti isaan qabanis inni bal'aan seeraan alaa kanaan biyyarraa ba'uun immoo rakkoo baay'ee qaba yookaan rakkoo hedduun kan guutamedha. Carraan milkaa'u 50-50. Kana osoo beekan osoo itti himamu lammiileen biyyattii rakkoo nageenyatii fi hiyyummaan olii bulii dadhabane biyyarraa baqatuu itti fufanii jiru. Haaluma kana ji'oota 6 darban naannoo Affaaritti godaantonni seeraan alaa 8,000 ol yookaan immoo 8,000 ta'an to'annaa jala ooluu naannichi beeksisee jira. Koomishiniin poolisii naannoo Affaar ji'oota 6 darban keessatti lammiilee faddaaltotaan gowwoomfamanii godaanuuf turan 7,900 ol to'annaa jala oolche jedhee jira. Guyyaa 2 dura immoo achuma naannoo Affaaritti lammiileen biyyattii faddaaltotaan gowwoomfamanii konkolaataa wal harkisuun fe'amanii biyyarraa ba'uuf turanii konkolaataan naannoo Affaar magaalaa Samaratti kufee namoonni 22 battalumatti lubbuu dhaban namoonni 65 ol ta'an immoo miidhaa cimaa fi salphaaf saaxilamanii jiru. Lammiileen rakkoon irratti raqqabe kun fageenya odoon deemin biyyuma keessatti rakkoon kun irratti raqqabuun immoo waan baay'ee nama gaddisiisudha. Mootummaan biyyi badhaadhaa jirti jedhus rakkoon biyyattii hammaatee jira. Hiyyummaan gadi gortee jirti. Qaala'insi jireenyaa fala dhabee jira. Ta'ullee mootummaan rakkoo kana furuuf hojjetuun akka isarra jiru wanta eeggamudha. Oduun itti aanu dorgommii mo'ataa Addis Taalent Show tokkoffaa ba'uudhaan badhaasa Sikkeet Awaard kan jedhamu injifatuudhaan dorgomtuu Hayat Ramadaan birrii miliyoona 2 badhaafamtee jirti. Sa'aatii 13f gaggeeffamaa kan ture Addis Taalent Show guyyaa kaleessaa dorgommii mo'attootaan goolabameera. Dorgomtuu sagalee kan taate Hayat Ramadaan injifachuudhaan badhaasa birrii miliyoona 2 argattee jirti. Dorgommicha irratti morkattoonni damee 3 sagalee taatoo fi akkasumas sarkasiidhaan injifatanii turan waltajjii mo'attootaa kanaaf ta'anii turan dorgommicha irratti hirmaatanii jiru. Injifattuun dorgommichaa Hayat Ramadaan sirba walaloo fi yeedaloo ofiif barreessiteen dorgomuun adda taatee mul'attee jirti. Daawwattoota fi abbootii murtee irraas dinqisiifannaa guddaa argattee jirti. Hayat Ramadaan barattuu yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Finfinnee yoo taatu kana duras dorgommii Addis Taalent Show damee 9 injifachuun badhaasa birrii 3,000 argachuun isii ni yaadatama. Ammas Taalent Show irratti dorgommii marsaa biroo dhiyaatteen mo'attee badhaafamtu birrii miliyoona 2 taatee jirti. Hojiin itti aanu waldaan haakimoota Oromiyaa koomiin kaffaltii yeroo hojii sa'aatii dabalataa yookaan DUT ogeeyyii fayyaa akka furamu gaafatee jira. Waldaan haakimoota Oromiyaa xalayaa biiroo fayyaa Oromiyaatiif barreesseen akkaataa qajeelfama mana maree ministeerotaatiin bahee ministeera fayyaatiif dhiyaate caffeen Oromiyaa raggaasiseen
Shallaggiin kaffaltii hojii yeroo sa'aatii dabalata mindaa hojjetaaf yeroo sanatti kaffalamu guyyaa 30 qooduun herreegama jedhee jira. Haa ta'u malee akkaataa qajeelfama kana faalleessuun hooggansi biiroo fayyaa akkaataan kaffaltii kana kaffalaa jiru mindaa amma hojjetan argatuun kan shallage akka hin taane himee jira. Dhimmi kun rakkoo bulchiinsa gaarii ta'ee komii kan babal'ise ta'uu eeree tajaajila hawaasaaf kennamu irraan dhiibbaa osoo hin geessine ajajni afaaniin darbe akka dhaabbatu taasifame kaffaltiin yeroo sa'aatii hojii dabalata akkaataa qajeelfama kanaaf baheen akka raawwatamu gaafatee jira. Akkasumas kaffaltiin sababa kanaan waldiddaa uumameen hanga ammaatti otoo hin kaffalamin jiru duree tokko malee akka kafalamuu qabus waldayichi ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaattiin waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa guutuu keessatti loltoota mootummaa wajjin gaggeessaa jiru itti fufuu fi lola gaggeessaa jiruun injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee fi zoonilee garaagaraa keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessa giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argattu isin hin geennee turre. Haaluma saniin har'a giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa aanaalee garaagaraa keessatti guyyaa kaleessa haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Giraar Jaarsootii fi akkasumas aanaa Darratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisu meeshaalee illee irraa hiikkatuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Darraa ganda duwwaa tokko iddoo adda adaa jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 14 madeessuun kaabinee gandaa tokko jiratti harkaan qabu odeeffannoon nu gahee ibsee jira. Warroota godaananii fi madaan keessa qondaaltonni ganda kaabinoota fi kaadiroonnis kan keessa jiran ta'ulleen gabaafamee jira. Haleellaa raawwate kanaan dokumentoota garaagaraallee kan booji'ee fi paatrooliin waraana mootummaa tokkos hojii ala ta'uu odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma kaaba Shawaa aanaa Giraar Jaarsotittis haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Aanaa Giraar Jaarsoo magaalaa Barkumee jedhamtutti humnoota mootummaa mana barumsaa Barkumee jedhamu buufata godhattee achirra ka'uudhaan dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turte irratti tarkaanfii fudhateen hedduu hojiin ala taasisuu odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Haleellaa buufata mana barumsaa Barkumee jedhamutti humnoota mootummaa irratti raawwateen 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 2 immoo madeessuun humnoota mootummaa mana barumsaa buufata godhachuudhaan achirra kaatee dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turte guutummaan guututti mana barumsaa keessaa yaasuu odeeffannoon achirraa bahe ibsee jira. Bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa itti raawwadhe jedhe kanaan wal qabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee gama mootummaatti odeeffannoon jiru. Dhibbana kaaba Shawaatti oopereeshinii humnoonni mootummaa gaggeessaniin waraanni bilisummaa Oromoo guutumaan guututti aanaalee hunda keessaa qulqullaa'uu ibsanii turan. Oopereeshinii gaggeeffameen waamicha isaaniif taasise hordofuudhaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 260 ol harka kennatan jedhee kan ture yoo ta'u mootummaan har'a garuu waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Shawaa aanaalee hunda keessaa qulqullaa'aa yookaan bahee jedhamee kan ibsame suni tarkaanfii har'a waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen kan wal faalleessu ta'uu fi tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamuun kaaba Shawaa keessaa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu suni dhugaa kan hin taane ta'uu waan agarsiisu ta'ee jira. Ameerikaan dhaabbilee idil addunyaa 66 keessaa of baasuuf murteessuu beeksiftee jirti. Ameerikaan dhaabbilee idil addunyaa 66 keessaa of baasuuf kan murteessite ta'uu ifatti kan beeksifte yoo ta'u biyyattiin murtee kanarra kan geesse dhaabbileen kunneen qisaasama malee bu'aa kan hin qabne akka ta'an adda baafamuu hordofee akka ta'e pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp akkasumas ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon dhaabbileen biyya isaanii keessaa ba'uuf deeman kunneen hojii isaanii keessatti bu'aa gahaa kan hin galmeessinee fi akkasumas haala bulchiinsa gaarii kan hin argisiifne akkasumas dantaa fi abbaa biyyummaa Ameerikaa faallaa ta'anii kan argaman jechuudhaan ibsee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaatiin deeggarsi mallaqaa Ameerikaan dhaabbilee kanneenii fi waggoota dheeraaf kennite bu'aa ifaa hin agarsiifne. Kanaaf qabeenyi uummata biyya isaanii dantaa biyya alaatti yaa'uun cufamuu qaba jedhee jira. Doonaald Tiraamp itti dabaluunis dhaabbileen idil addunyaa hedduun kaayyoon hundeeffama isaanii tumsa waloo, nageenya, misooma fi hirmaannaa waliigalaa bu'uura kan godhatan yoo ta'u amma gara faallaa hundeeffama isaanii cinatti qabuun yeroo darban keessaa dhaabbileen muraasni gara ijaarsa bulchiinsa addunyaa bal'aa yookaan immoo
Global Governance fi ajandaa siyaasaa murtaa'aa itti garagaluun dantaa biyyoota dhuunfaa kan deeggaran ta'anii argamaniiru jedhee jira. Dhaabbileen keessaa of baasuuf deeman kunneen keessaa 5 dhaabbilee jaarmiyaa mootummootaa kan hin taane yoo ta'an kan hafan garuu dhaabbilee jaarmiyaa mootummootaa yookaan immoo kanneen tumsa qaamolee akka jaarmiyaa mootummoota gamtaa Awurooppaa fi gamtaa ardiilee kaanitti jedhamee jira. Gara biraatiin immoo Ameerikaan biyyoota Afrikaa dabalatee viizaa argachuuf qarshii qabsiisuu qaban ifa gootee jirti. Bara darbee baatii adoolessaa kaasee hojmaan bahe iyyattoonni viizaa Ameerikaa gaafatan doolaara 15,000 akka qabsiisan ajaja. Ibsa marsariitii waajjira haajaa alaa Ameerikaa irratti amma baheen ammoo biyyoota 38 kan tarreeffaman yoo ta'u 24 biyyoota Afrikaatti jedhamee jira. Biyyoonni yeroo ammaa viizaa argachuuf qarshii akka kafalan gaafataman Aljeeriyaa, Angoolaa, Baangilaadesh, Beeniin, Burundii, Keeverde, Kuubaa, Jibuutii, Fiijii, Gaaboon, Ivory Coast, Kirgistaan, Neepaal, Naayijeeriyaa, Seenegaal, Taajikistaan, Toogoo, Yuugaandaa, Vanuwaatuu fi Zimbabwee biyyoota jedhaman yoo ta'u hojmaata kanaan viizaa hojii fi turistii B1 fi B2 argachuudhaaf lammiileen biyyoota kanneen yeroo iyyatan murtoo abbaa taayitaa dhimmi ilaallatuun doolaara 5,000, 10,000 yookaan 15,000 qabsiisuu irra jiraata jedhamee jira. Oduun itti aanus oduma Ameerikaa irraa nu ga'edha. Minisootatti miseensi seera kabachiistuu imaltootaa fi gumruukaa tokko yookaan ICE dubartii tokko irratti haleellaa raawwateen lubbuu isii galaafatee jira. Miseensi seera kabachiisaa imaltootaa fi gumruukaa ICE haleellaa raawwateen dubartii ganna 37 yoo ajjeesu jechaan dubartii tanarratti raawwatame ummata dallansiisee jira. Ummanni dallanuudhaan mormii gaggeessee jira. Hawaasni gocha kanaan dallanuudhaan daandiirratti ba'uudhaan sagalee dhageessisaa kan jiruu fi gocha lubbuu galaafate kana kan mormatanii fi kan balaaleffatan yoo ta'u faallaa kana immoo Doonaald Tiraamp miseensichi of baraaruudhaaf dhukaasee ajjeese jechuudhaan dubbatee jira. Dubartiin ganna 37 kan haleellaan irratti raawwatame kan viidiyoo irratti argitan kana yoo taatu maqaan isii Riinaa Niikoolaa Gud jedhamti. Waajjirri dhimma nageenya Ameerikaa Riinaa Niikoolaa Gud jeequmsa uumuun seera kabachiisaa imaltoota fi gumruukaa ICE jala baqachuudhaaf yaalaa turte jechuudhaan yaada kennee jira. Qondaalonni Minisootaa immoo yaada Tiraamp fi akkasumas waajjira dhimma nageenya Ameerikaa kana dura dhaabbatanii jiru. Kaantibaan magaalaa Miniyaapolis Jaakob Firee miseensi kun humna akka malee fayyadamuun du'a namaaf sababa ta'e jechuudhaan qeeqee jira. Magaalatti hawaasni Minisootaa ajjechaa dubartii tanarratti raawwatameen rifaatuu hamaan itti dhaga'amuun gabaafamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna.